Yooyyaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota ennaa bultiin isin nagaa horii isin nagaa nageenya badhaadhaa daadoo jechaa sagantaa keenya daa'imtu seeraati. Sagantaa daa'imtu seeraa keenna har'a irratti oduu daballi mindaa hojjettoota mootummaan ibsa irratti xiyyeeffanna. Koomishiniin Pablic Serviisii Federaalaa fi Ministeerii Faayinaansii Federaalaa waggaa dhufu hojii fulbana irraa eegalee mindaan hojjettoota dabaluuf akka jedhu ibsee jira. Kanaaf akka sagantaan keenya xumuramutti nu waliin tura. Akkuma jalqabu jenne koomishiniin Pablic Serviisii Federaalaa fi Ministeerii Faayinaansii hojii fulbana bara 2018 irra jalqabee mindaan hojjettoota dabaluuf akka deemu ibsee jira. Hojjetaa akkamiitiif mindaan darama? Iskeelii hagamiitiin ammoo mindaan darama? Akkasumas yoomirra eegalee mindaan kun hojiirra oola? Daballi mindaa kun hojiirra oola? Jedhaa ilaalluuti. Jalqaba irratti iskeelii mindaa xiqqaan wanni sirriitti ibsamee jiru bal'innaani. Haa ta'u malee odeeffannoowwan garaagaraa qilleensa irra dedeemaa jiru. Sooshaal miidiyaa, miidiyaalee hawaasaa garaagaraa jechuun. Wanni ifta immoo tokkoffaan mindaan tanaan dura mindaan xiqqaan hojjetaan mootummaa tokko argatu qarshii 4,760 irraa aga qarshii 6,000tti akka ol guddatu. Lammaffaan immoo mindaan guddaan kanaan dura hojjetaan mootummaa Itoophiyaa nyaatu qarshii 21,492 akka ta'een beekama. Beeseen tulleen mindaan kulleen qarshii 39,000tti akka ol guddatu ibsamee jira jechuudha. Sadaffaa irratti ammoo kanaan dur namni digirii jalqabaatiin yuunivarsiitii irraa eebbifamu tokko yoo jalqab qaxaramu qarshii 6,940 qaxarama. Haa ta'u malee kulleen qarshii 11,500tti akka ol guddatu ibsamee jira jechuudha. Walumaa galatti wanni ibsame kana haa ta'u malee odeeffannoowwan garaagaraa qilleensa irra deemu jiranii. Dhibbeenta meeqaan dabalamee ka jedhu ilaalchisee mootummaan ibsa kennee jira. Dhibbeentaa mindaan xiqqaan dhibbeentaa 20 irraa jalqabee haga dhibbeentaa 80tti ol guddachuu akka danda'u beeksisee jira jechuudha. Daballiin mindaa kun walumaa galatti hojii fulbana irraa akka jalqabuu fi hojjeta hundaayyuu akka dabalatu, hojjeta mootummaa kamiiyyuu akka dabalatu ibsamee jira jechuudha. Walumaa galatti daa'imtuun seeraa qabni tana. Haa ta'u malee haala garaagaraatiin iskeeliiwwan guutuun miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irra deemaa jiru. Kun ammoo mootummaan hin ibsamne waan taateef akka mootummaan ibsee iskeeliin kun iskeelii sirriitii jedha ibsutti dhuga jedhanii fudhachuun nam dhibdi. Kanaaf haala kanaan hubachuun barbaachisa. Walumaa galatti sagantaan odeeffannoo seeraa irraaf qabanne kana waan waliin turtaniif ulfaadha. Galatooma.